Ija kofannoo kirra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa haala ulfaataa keessa taa'e ija kofannoo kirra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Afurri waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti namni isa qabu homattuun irratu illa lisaa hundee botu. Afurri waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa Nara galfiti namni isa qabu homattuun irratu illa lisaa hundee botu. Haala ulfaataa keessa taa'e ija kofannoo kirra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Rakkisaa keessa taa'e ija kofannoo kirra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Afurri waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti namni isa qabu homattuun irratu illa lisaa hundee botu. Afurri waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti namni isa qabu homattuun irratu illa lisaa hundee botu. Ayyaanni Waaqayyo gooftaa maccaa jaalallisaa araarrisaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hunduma keenya irratti ta'u. Ijoolleen gooftaa waldaa Maranaataa Yesuus kan tooraa onlaayinii irratti argamtu keessatti kan argamtan miseensonni gaggeessitoonni fi tajaajiltoonni waldattii guutummaan nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyo keenya isa kabajamaa isa dinqisiisaa isa araarrisaa dhuma hin qabneef galanni haa baay'atu. Aan obboleessi keessaniif tajaajilaan keessaniif baabarras nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaa hunda keenyaa baay'isee nagaa keenya nuuf ta'e nu ceese nu dabarse teessoo isaa dinqisaa irratti bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo nu jiraachiseera nu dabarseera guyyaa eebbifamaa kana nu laatee jira. Kanaaf gooftaa keenyatti guddaa gammannaa. Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Isinis haala jirtan hundumaa keessatti nagaa akka qabdan ilmi Waaqayyo nagaa keessan eegee baay'isee akka har'aan isin geennan amanaa. Waaqayyo yeroo hundumaa gaariidha. Yeroo hundumaa sirriidha hojiinsaa. Kanaaf isatti guddaa gammannaa. Inni nagaa keenya gaarii godhee guutuu godhee dabarsaa jiru bara baraan haa kabajamu. Egaa Waaqayyo nu gargaaree gama kanaan hojii Waaqayyoo gaariitti hojjetamaa jira. Nu gidduutti Waaqayyo hojii ajaa'ibaa baay'ee hojjetee warra galataa warra gammadan nu taasisaa jira. Mata duree galataa hedduudhaan nu hojjechaa jira. Ulfinniif galanni dhuma hin qabne Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Barumsaa walitti fufinsaan barachaa akka turre hin yaadattu. Barumsa nuyi waa'ee Waaqayyoon amanachuu irratti maal amanatta gaaffii jedhu mata duree godhanne walii wajjin ilaalaa turuu keenya yaadattu. Garuu yeroo adda addaatti sanbatoota murtaa'e irra darbaarraa yeroo tokko yeroo galateeffannaa torban darbe immoo fiikoo daandiirra waan an turee fi namni Waaqayyoo
obboleessi keenya abdiin seenee hojii waaqayyoodhaa hojjetee jira. Dubbii waaqayyoodhaa kadhannaas gadhiisee jira. Kanaaf ani gaafa sana seenne kanaaf irraa barumsa olii wajjin ilaalaa turre sanaa kutaa salgaffaasaa itti fufnee olii wajjiniin kan barannu ta'a jechuudha. Waa'ee waaqayyoon amanachuu irratti gooftaan bara baraan haa kabajamu. Mee waaqayyoon isa guddaa, isa ulfina qabeessa, isa hojii hojjechuu danda'u walii wajjin kadhannee kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti dabarraa jechuudha. Amanamaadhaaf danda'aa qulqulluu mootii bara baraa kan taate abbaa keenyaa, garaan keenya sitti gammada. Foonitti hafuuratti nu gargaarteetta, nu ceesifteetta. Lagaa ulfaataa nuyi hin ceenu jennee yaaddoofne ayyaana keen gargaarsa keen nu ceesifteetta. Muummeewwan ulfaatoo nuyi naannoofnu hin qaxxaamurru jennee yaaddoofne aangoo keessa guddaadhaan nu dabarsiteetta. Laga du'aa ergamaan du'aa keessatti qophaa'ee nu eeggate irree keessa jabaan aangoo keessa jabaadhaan nu ceesistee nu dabarsiteetta. Siif galata qabnaa, siif oqqubaa qabnaa, nutti dadhabdeetta, dhimma keenya hojjetteetta. Bara hamma bara baraatti maqaan kee bara baraan kan kabajame haa ta'u. Qulqulluu mootii Israa'el maqaan kee inni guddaan inni dinqisiisaan bara baraan nuuf haa ajajamu. Kunoo waaqa keenya, abbaa keenya, fuula kee dura kan dhaabbannu hojii kee hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf sirraas barachuudhaaf kan dhufne dhaloota dadhabaaf cubbuudhaan faalameedha. Dhiiga kee, dhiiga hoolichaa, dhiiga Yesuus Kiristoos fannoo qaraaniyoo gubbaatti dhangala'een tokko keenya nu qulleessitee uumama jireenyi isaa hafuurri isaa keessaaf alaan siif adda ba'e nu taasifadhu. Araara kee araara waaqayyo gooftaa maccaatiin nu qaqqabi. Maqaa gooftaa Yesuusiin waaqa nurratti bani. Yaada kee yaada waaqayyootiin nu tajaajili. Dhowwaa tokko malee yaadni kee yaadni abbaa keenyaa nu haa qaqqabu. Sagalee keessa qulqulluu keessatti caafamee jira. Ijoolleen kee waaqayyoo irraa kan barataniin ta'u nagaan ilmaan kee sin baay'ata jedhamee dhugumaan yaa waaqayyo nu sirraa barachuu barbaanna. Hafuurri kee qulqulluun akka inni nu leenjisu barbaanna. Haalonni kamiyyuu utuu hin daangessin, dhowwaan kamiyyuu gidduu hin galin. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hafuura kee nu barsiisi. Jireenya sirraa baratu, jireenya sirraa leenjuu, qalbii si dhaggeeffatuun hunda keenya eebbisi. Ati dubbachuu duwwaa miti, qaraan keenya baname, qalbiin keenya baname, namummaan keenya siif of kenne. Yaada kee yaada waaqayyo wajjin wal argachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yeroon keenya akkasumatti nu jalaa hin gubatin. Waaqa banamaadhaan nu gargaari. Ergamaa dukkanaa, ergamaa diiyaabiloos, hafuura jawwichaa, hojiin kee hojii waaqayyo akkan hojjetamneef karaa adda addaatiin lola garaa kan kaasu bineensichi humna du'aa ka'u gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Hafuurri jawwichaa, hafuurri bineensichaa karaa argamuuf hin argamne lola adda addaatiin kan adeemu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin karaa keenyarraa bara keenyarraa mul'ata keenyarraa kan dhaame haa ta'u. Waaqayyo nu gargaara, nu jabeessi, humna nuuf kenna. Ergama keessa waaqarraatiin nu tajaajili. Kan hundaa aangootiif ulfaadhu Kiristoos Yesuus waaqa keenyaan ameen. Waaqayyootti guddaa gammanna. Egaa maal amanattaa kan jedhu eddama turee olii wajjin ilaaluu jalqabne waaqayyoon amanachuudhaaf waan biraa amanachuu gidduu garaagarummaa jiru barachaa jirra. Waaqayyoodhaan alatti namoonni na baasa, na gargaara, na ceesisa jedhanii kan isaan itti of gatan, kan isaan itti hirkatan, kan isaan abdatan waaqayyooliin adda addaa amanannaan garaagaraa akka jiran ilaalaa turreerra. Garuu dhumni isaanii ofii isaaniitiifis ta'e warra isaan amanatuuf salphinaa akka ta'e baranne. Sanatti aansuudhaan fufnee kutaa hedduudhaaf ilaalaa kan jirru waaqayyoon amanachuu keessa gatii maalii jira? Bu'aa maalii jira? Yeroo waaqayyootti amanannaa keenya waaqayyoon yeroo godhannu maal arganna kan jedhu ilaalaa jira. Sababiin isaa caafanni qulqullaa'aan akkas jedha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Amanachuun keenya gatii guddaa qaba. Maaliidha gatii guddaan sun waan jedhu ilaalaa turreera. Kanaaf irra kutaa salgaffaasaa itti fufnee ilaallaa. Amanachuu keessa gatii waaqayyoo biraa namaaf kennamu inni qabxiin 11ffaan irra ilaallu keessa dhokatanii oolu kan jedhudha. Amanannaa waaqayyoon amanachuun ofii isaatiiyyuu da'oodha, golgaadha, kan keessa dhokatanii oolanidha.
wanti keessa dhokatanii oolan yookiis mishiggi yookiis dawooni diinni nama hordofuuf namaan lolaa jiru bodeedhaas ta'e xiyyaas ta'e rasaasas ta'e waan namatti gadhiise keessa seenee kan inni ittiin nama arganne jechuudha. Dawoon dirree waraanaa irratti dawoo yookiis mishigii qofforanii kan keessa galaniif qotanii kan keessa dhokataniif diinni waan namatti darbatu waan namatti tokkosu waan namatti gadhiisuun akka inni nama arganneef akka namarraa oolchuufidha. Kanaaf Waaqayyoon amanachuun ofii isaatii iddoo baqannaati, iddoo da'oo itti galan, iddoo keessa dhokatanii oolanidha. Gaaraantiidha jechuudha. Wabiidha jechuudha. Sagalee Waaqaa keessaati. Isaayaas 26:4 akkasidha. Waaqayyo gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta'eef bara baraan isa amanadhaa'edha. Isaayaas 26:4. Waaqayyo maalidha? Kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta'eef bara baraan isa amanadhaadha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kattaa iddoo keessa dhokatanii iddoo keessa jiraatan lafaa kattaan jirutti lola geggeessuun ulfaataadha. Sababiin isaa diinni waliin wal lolanii kattaa sana keessa dhokannaan akkaataan itti argatan hin jiru. Kattaan yookiis dhagaan baay'ee jabaa ta'e ofii isaatiin akka da'ootti akka mishiggiitti waan nama gargaaru jechuudha. Kattaan garaagaraa yeroodhaa gara yerootti hammuma jiraachaa deemu caccabaa, daddabaa, dhumaa, hanqachaa kattummaan isaa gara biyyootti jijjiiramaa deema. Dhagaan deemee daakamee biyyoota ashawaa taas waan ta'eef. Kattaan inni Waaqayyootti fakkeessu garuu kattaa akkamiitiyya? Kattaa yeroo hundumaa jiraatu, bara baraan jiraatu, yeroon itti dhufee kan hin jijjiirre, haalli itti dhufee kan hin jijjiirre, siistemni bulchiinsaa, sirni siyaasaa jijjiiramee kan isa hin jijjiirre, bara baraan achuma kan jiraatu waan ta'eef maal godhaadha? Waaqayyoon amanadhaa jedha. Isatu nama oolcha waan ta'eef. Isatu nama jiraachisa, isatu nama dabarsa waan ta'eef. Isatu borii diinni darbaturraa nama of galcha waan ta'eef. Isatu galma ta'ee godoo ta'ee nama oolcha keessa jiraatan waan ta'eef maal godhaa? Isa amanadhaa'edha. Firoota koo Waaqayyoon alatti wanti nuyi na oolcha, na ceesisa, na jiraachisa jennee irratti of gannu kattaa amansiisaan hin jiru. Kattaan amansiisaan yoo irratti of gatan nama hin qaanessine, yoo irratti of gatan nama yeellaasifne Waaqayyo gooftaadha. Kanaaf maal godhaa? Isa amanadhaa'edha. Firoota koo yeroo biyya lafaa kana keessa jiraannu, yeroo gooftaa wajjiniin jiraannus yeroo hundumaa namoota dirree waraanaarra jiraannudha. Kanneen nuun lolan, kanneen nuun morman, kanneen deemsa keenya gabaabsuu barbaadan gidduu jiraan. Biyyi lafaa nu keessa jiraannu kun biyya ormaadha. Baga milkoofte, baga ceete, baga tarkaanfatte kan nuun jedhan afaaniin yoo arganne illee inni dhugaansaa garuu karaa adda addaatiin karaa hattabuu keenya, okkoluu keenya, fala dhabuu keenya kanneen barbaadanidha. Kanaaf maal gochuu qabna? Eenyumaan iyyuu kan irratti of gannee jiraannu waan hin qabneef isa nu oolchu, isa diinota keenya irraati nu baraaru, tarkaanfii keenyas mo'ichaan isa guutu Waaqayyo irratti of gatuu qabna. Waaqayyo inni jiraataan ayyaana isaa nuuf baayisu. Kanaaf maalidha gatiin Waaqayyoon amanachuu keessa jiru? Isa jiruufi dhimmi nuyi ilaallu qabxiinni 11ffaan keessa dhokatanii oolu isa jedhudha. Inni 12ffaan arra walii wajjin ilaallu nuuf qabxii guyyaa har'aatiif qabxii 2ffaan jechuudha. Guutummaa barumsa keenyaatiif immoo qabxiin 12ffaan nama jabeessa. Waaqayyoon amanachuu keessa gatiin namaaf argamu Waaqayyoon amanachuun kan nama jabeessuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa seenaa baraa isa 2ffaa boqonnaa 20:20 irratti dubbii akkas jedhu barreeffamee jira. Kana booddee ganama obboroo gara Xeeqo'aa iddoo lafa onaa dhaquudhaaf yommuu isaan ka'an Yooshaafaax ka'ee dhaabatee
isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaga'aa. Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu. Raajonni isaa dubbatanis amanaa yommus hin mootu jedhee isaanittiin dubbateedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni kun namoota eessa dhaqaa jiranidha yoo jettan, namoota gara dirree waraanaatti adeemaa jiranidha. Dirree waraanaa isaan itti adeemaa jiran iyyuu immoo diina kallattii tokkorra dhufe qofaa osoo hin taane diina bakka sadii garaagaraati wal gurmeessee isaaniin loluu dhufetti deemaa jiru. Kanaaf lolli fuuldura isaanii jiru lola salphaa hin turre. Lolli isaan eeggachaa jiru diinonni isaanii sadii ta'anii biyya garaagaraadhaan wal gurmeessanii dhanneetu warra Yerusaalem keessa jiraatan uummata Yihuudaa barbadeessin jedhanii mari'atanii loluuf dhufan. Egaa warri Yehooshaafaax itti dubbatu kun namoota akkamiiti yoo jettani, namoota diina karaa sadii wal gurmeessee dhufee loluudhaaf fuuldura dhaabbatanidha. Namni akkasii sabni akkasii diinni tokko dhufuun iyyuu komfortii namaaf hin kennu, tasgabbii namaaf hin kennu. Kun garuu sadii ta'ee isaanitti dhufee jira. Kana keessa darbuudhaaf yaaddoon hin dhabamu, sodaan hin dhibamu, birrannaan hin dhabamu. Garaan nama baay'ee sodaate, garaan nama baay'ee borcamee loltuu jajjaboon bibirrachaa yeroo jiraatanitti dubbiin jajjabinaa kuni afaan mootichaa Yihuudaa Yehooshaafaax keessaa ba'e. Maal jedha? Isin warri Yihuudaaf warri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaga'aa jedha. Kalabsiitti dubbata. Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu jedha. Maal godhaa? Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu jedha. Namni Waaqayyoodhaan amanatu, namni Waaqayyoo irratti of gatu, namni Waaqayyoo irratti irkatu hin jabaata. Mogoleen nabu, garaan isaa raafamu, garatti adeemu wallaallu, deemsi harkaan badu, diinni dhufeera jedhee hin borcamu, jabinaan dhaabbata. Eenyuun waan amanatuuf? Waaqayyoon isa hundaa danda'u, Waaqayyoon isa hundaa gararraa, Waaqayyoon isa bara baraa mo'aa, isa humni hundumtuu isa biraa ba'u waan abdatee jiruuf hin jabaata. Barri dhufee, haalli jijjiiramee, qilleensi badee, siyaasni badee, dhibeen biyya dhufee, maaloo ta'ee addunyaan akkas ta'uu fi jechaa hin jiraatu. Namni Waaqayyoon amanatu hin jabaata. Haalli kamiyyuu iddoo gadhiise, haalli kamiyyuu yonnaa borcame, diigame, inni garuu jabaatee dhaabbata namni Waaqayyoodhaan amanatu. Macaafuma Isaayaas raajichaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti immoo dubbii akkana jedhu argina. Mataan Efreem Samaariyaa akkuma ta'e, mataan Samaariyaa immoo ilma Remaaliyaati. Yoo amanuudhaa baattan jabaattanii dhaabbachuu hin dandeessan nan jedha jedheedha. Maaliin gootanedha? Yoo amanuudhaa baattan jabaattanii dhaabbachuu hin dandeessan nan jedhaadha. Sagaleen kutaan irraa isinii dubbisuu barbaadu isa kanadha. Yoo maaliin gootan ta'e, yoo amanuudhaa baattan, yoo hin amantan ta'e maal gochuu hin dandeessanii? Jabaattanii dhaabbachuu hin dandeessanii. Lolli jira, diinni jira, fuuldura keessa wanti nama yaaddeessuu danda'u, nama sodaachisuu danda'u hin jira. Garuu kan hundumaa keessa jabaattanii dhaabbachuu kan isin dandeessan, sarvaayiv gochuu kan isin dandeessan, irraa haftanii jiraachuu kan isin dandeessan, irraa haftanii fuulduratti deemuu kan isin dandeessan yoo amantanidha. In amantan taanaan jabaattanii dhaabbachuu hin dandeessanidha. Kanaaf gatiin Waaqayyoon amanachuu keessa jiru maalidha? Jabaatanii akka dhaabbatan nama godha firoo tokko. Nama jabeessa. Biyyi lafaa baduu fedhanii akka hin borcamne, akka hin raafamne, akka hin birranne, akka abdii hin dhabne, du'a akka hin hawwine nama godha jechuudha. Maal gochuun? Waaqayyoon amanachuun jechuudha. Namni baay'een jireenya isaa keessatti addunyaa kanarratti kan inni jalqaba du'u, kan inni jalqaba mo'amu, kan inni jalqaba harka kennu jalqaba sodaateeti, raafameeti. Mo'amuu namaatiif sababni bu'uuraa inni jalqabaa maal jettanii yoo gaafattan, sodaan gaafa itti galuudha. Namni kan inni mo'amuutti ka'u. Waa'ee jireenyaa, waa'ee egereesaa, waa'ee fuuldurasaa, waa'ee barasaa, waa'ee kaayyoosaa, kaayyoo ishee, waa'ee gaa'ilasaa, gaa'ila ishee gaafa sodaachuutti ka'u. Siyaasni biyyaa yeroo raafamu, haalli biyyaa yeroo raafamu, dinagdeen addunyaa yeroo raafamu, namni yeroo sodaachuutti ka'u. Yeroo sanadha namni mo'amuu kan inni jalqabu.
Phexrosiin fakkeenya fudhannee yoo laalle gooftaa isaa bira deemee galaanarra deemuudhaaf deemsa jalqabe. Jalqaba ekeraadhaa laata jechaa turan gooftaadhaan. Gaafa gooftaa ta'uusaa baru garuu gooftaa sidhaa ana edda si ta'ee onaa abboomi nan dhufaa lafa kanarra galaana kanarranis deemuun barbaadaa jedhe. Kottu jedheen gooftaan. Kottuun gooftaa paaworiidhaa wajjin humnaa wajjin malee isa faanumaan jedhan miti. Ajaja gooftaati. Kottu gooftaan jennaan galaanarra deemaa madhanna. Yoo ibidda ta'e ibidda keessa baanee madhanna. Yoo dukkana ta'e dukkana keessa deemnee madhanna. Wanti nu dhaabu hin jiru. Kottu jennaan deemsa jalqabe. Takka deemeera Phexros galaanicharra. Gidduutti garuu maal ta'e? Naannoo sanaati bubbeen kaleessa silaa duraanitu gooftaan itti dhufiniin deemsa isaan dhowwaa ture ammayyuu hin bubbisa. Sagalee bubbee huursaa guddaatu dhaga'ama. Kana gaafa dhaga'u Phexros garaasaa keessatti sodaate. Liqinfamuutti ka'e. Ilaa agartanii gaafa garaasaa keessatti sodaatu gaafa mamuutti ka'u gadi liqinfamuutti ka'e. Gadi nyaatamuutti ka'e. Bishaan isa fudhachuu jalqabe. Garuu Phexros ogeessadhaa. Edda nyaatame booddee miti kan inni dubbate gaafa gadi fudhatamutti ka'u maaloo yoo gooftaan na oolchi jedhe. Gooftaan hiixatee harka isaa qabee maaf sodaatti yaa namicha mamtee isattiin jira. Sodaa isaarraa kan ka'edha. Kan inni gadi liqinfamuu nyaatamutti ka'e malee gooftaatu galaanarra isa deemsisuu dadhabee miti. Kanaaf namni baay'een kan inni ittiin harka kennu kan inni ittiin liqinfamu galaana addunyaa kanaan haala addunyaa kanaan gaafa sodaachuutti ka'udha. Maalan ta'a arra liqinfama arra nyaatama arra na fudhata gaafa jechuutti ka'u gadi nyaatamutti ka'a. Garuu waa tokkoon isin yaadachiisa ijoollee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo kana kan dhaggeeffatan. Gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin amanattan gaafa isarratti of gadhiiftan akka inni jireenya keessan egereetiif fala qabu gaafa konfirmi godhattanii hin jabaattu malee nyaatamtammu goleen isin hin bu'u. Jabinni keessan icciitiin isaa gooftaa keessa waan ta'eef hin jabaattu. Yoo in amanattan ta'e garuu jabaattanii dhaabbachuu hin dandeessan. Kun sagalee Waaqayyooti. Amanannaa kana warri gatan garuu hin gatamu. Maal jenneeti kan ilaalaa jiru dubbii Waaqayyoodha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa kan jedhudha kan nu ilaalaa jiru. Haa ta'u malee gaafa amanannaa isa gatii guddaa qabu kana gatanii maal ta'u namoonni hin gatamu ofii isaaniitii gatamu. Macaafa faarfannaa 15:4 irratti dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Namni Waaqayyoon gatee gatame ija isaa duratti uffatamaa ta'e kan ilaalamu warra Waaqayyoon sodaataniif immoo ulfina kan kennu wanti inni wareege kan isa miidhu yoo ta'e iyyuu wareega isaa utuu hin geeddariin kan raawwatu jedha. Jalqaba irratti maal kan jedhu jira? Namni Waaqayyoon gatee gatame ija isaa duratti uffatamaa ta'e kan ilaalamu jedha. Namni maal ta'e Waaqayyoon gatee kan gatamu. Namni Waaqayyoon gatee inuma gatama. Kanaaf namni Waaqayyoon amanannaa isaa kana dhiise amanannaa isaa kana gate ofii isaatis hin gatamas hin dhiifamas. Yoo Waaqayyoon hin amanannu Waaqayyoon amanannaa keenya isa gatii guddaa qabu kana hin ganna yoo ta'e ofii keenyaas hin gatamna ijoollee Waaqayyoo. Macaafa qulqulluu keessatti namooti hedduun amanannaa isaanii gatanii kan gataman hedduu jira. Solomooniin ilaaluu dandeenya. Mootii Israa'el ilma Daawit. Aasaa ilaaluu dandeenya. Mootii Yihuudaadha. Yihuudaa kan geggeessaa ture. Akkasumas kakuu haaraa keessaa immoo Yihuudaa safartuu gooftaa ture isa Yesuusin dabarsee kenne arguu dandeenya. Fakkeenyaaf jarreen kana sadan yoo kaasne amanannaa isaanii gatan Waaqa isaanii gatan ofii isaaniitis hin gataman. Solomooni nama Waaqayyoodhaa wajjiniin adeemsa gurguddaa adeeme. Seenaa gurguddaa hojjete. Kitaaba gurguddaa nuyi ara dubbii Waaqayyoo keessaa irraa barannu kan barreesse. Macaafa fakkeenyaa, macaafa lallabaa, weedduu caalu, faarfannaa keessaas kan faarfannaa qabu nama hojii gurguddaan ittiin hojjetamedha. Mana qulqullummaa isa duumessi Waaqayyoo keessa guute isa ajaa'ibsiisaa Yerusaalem keessatti Waaqayyoof kan ijaare isadha. Nama ogummaa gurguddaadhaan addunyaa irratti Waaqayyo isa beeksisedha. Nama kakuudhaan lafaa ka'e teessoo inni irra taa'e namoonni karaa qaxxaamuraatiin jalaa fudhachuudhaaf namoonni akka Adooniyaa fa'aa fala garaa garaa utuu xaxanii garee ijaarratanii
teessoo isaarra taa'uudhaaf utuu abbalanii nama Waaqayyo isaaf falmee fuudhee teessoo irra isa kaa'e. Addunyaa irrattis Waaqayyo isa beeksisee nama akkasii ture. Haa ta'u malee sooroma guddaa keessaan, kabaja guddaa keessaan, taayitaa guddaa keessaan, addunyaa irratti beekamuu keessaan Waaqayyo irraa achi galagalee Waaqayyoolii tolfamoo haati manoonni hedduu inni fuudhe qabanii waan garaa isaa boojaniif isaaniif mana qulqullummaa ijaaruudhaan Waaqayyoon gatame. Aasaanis akkuma kana yeroo dheeraadhaaf Waaqayyoodhaa wajjiniin adeeme. Hojii gurguddaa hojjete. Hojii ajaa'ibsiisaa Waaqoo isaa wajjin hojjete. Jijjiirama guddaa fide. Garuu dhuma isaa keessaa Waaqayyoon gatame. Waaqayyoo irratti of gatuu didee rakkina isa mudateef Waaqayyoon gaafachuu didee Waaqayyoo irratti hirkachuu didee gatame. Yihuudaanii warroota fo'aman keessa ture. Warroota gooftaan hojiidhaaf barbaade keessa ture. Lapheensaa garuu maallaqaa wajjin walitti hidhamuurraa kan ka'e, qabeenya baduu wajjin walitti hidhamuurraa kan ka'e gooftaa isaa dabarsee gurgurate, ofii isaatis hin gatame. Kanaaf ijoollee Waaqayyo amanannaa guddaa kana warri gatan jabaatanii dhaabbatu osoo hin taane ofii isaaniitis hin gatamu. Namoota hedduu kaasuu dandeenya Waaqayyo keessaa. Haa ta'u malee namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu hin fayya, in oola, galma ga'a, fiixa ba'a. Namni maal ta'u? Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu, namni amanannaa isaa hin ganne. Macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos 24 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa. Kanaaf namni amanannaa isaatti jabaatu, namni amanannaa isaa hin ganne, namni yeroo hundumaa iddoo isaa dhaabbatee Waaqayyo wajjin hin jiraatu dhuma irratti ulfinatti ba'uuf jira, fayyinatti ba'uuf jira, gonfootti ba'uuf jira, badhaasatti ba'uuf jira, ooluuf jira, harka bineensaa ooluudhaaf jira, harka diina isa sagaaduu baraaramuudhaaf jira. Namni akkanaa Waaqayyoon warri amanatan in oolu. Ijoollee Waaqayyo hamma dhumaatti warri dhaabbatan jechuudha. Sagalee Waaqaa keessaati isa duraa Qorontos 16 lakkoofsa 13 irratti dubbii akkas yeroo argina. Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabadhaa, ija jabeeyyiidhaa fi jajjabootaa. Maal godhaa? Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Alerti ta'anii of gatoodha utuu hin ta'in, mokoleen isaanii kan bu'e osoo hin ta'in, waa'een jireenya hafuuraa kun jireenya takka rafanii kan itti dammaqan osoo hin taane yeroo hundumaa dammaqanii qophaa'anii jireenya ofii eeggachaa, kwaalitii ofii eeggachaa kan jiraatan ta'uu waan qabuufi maal jedhaa? Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabbadhaa, ija jabeeyyii fi jajjaboo taa'e. Warra kanaadha. Warra akkasittiin dammaqee amantiitti cimee dhaabbatee ija jabeeyyii ta'ee jajjaboo ta'ee dhaabbateedha. Hamma dhumaatti dhaabbatee kan fayyuuf jiru. Amanannaa isaanii iddoo marganitti gataa warra deeman, buusaa warra deeman, waanuma salphaadhaan jijjiiraa warra adeeman osoo hin taane jabaatanii hundee isaanii gadi fageeffatanii warra dhaabbatan akka taanuudha jechuudha dubbii Waaqayyo kan nurraa barbaadu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa faarfannaa 116 lakkoofsa 10 irrattis ammas dubbii akkas jedhu jira. Yeroo ani guddisee rakkadheera jedhetti iyyuu ani amantii koo nan eeggadhe. Radeebeen dubbisa. Yeroo ani guddisee rakkadheera jedhetti iyyuu ani amantii koo nan eeggadhe. Nama Waaqayyootu jedha abbaa faarfannaatti. Rakkinni isa mudate, qoramsi isa mudate, amantii isaa kan isa gachisiisu ture. Baay'ee rakkate, baay'ee gadadame, jireenya lafa onaa, jireenya ari'atamaa arge. Mana kabajaa keessaa namni ba'e, mana mootummaa keessaa namni ba'e, mana ulfinaa keessaa namni ba'e, ari'atamuudhaan lafa onaa keessa jiraate. Qoramsi isatti dhufe amantii isaa kan isa arrabsiisu, amantii isaa kan isa buusisu. Qoramsa akkasii ture. Haa ta'u malee
rakkinni natti dhufeera jedhee qoramsi natti dhufeera jedhee maal hin goone amanannaa koo hin ganne. Seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti akkuma barannu waldaan kiristiyaanaa yeroo isheen sababii kiristiyaanota ta'aniif itti ari'atamaa turte. Yeroo ari'atamaadhaa seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti barreeffamee tureera. Keessumaa mootonni warra Roomaa yeroo isaanitti waldaa kiristiyaanaa kiristiyaanummaa lafarraa balleessuudhaaf hidhatanii hojjechaa tureera. Bara sana keessa kiristiyaanota irratti ari'atama guddaatu ga'e. Ari'atamni kun bara Phaawulos fa'aa lubbuudhaan lafarra jiran kan eegaleedha. Itti fufeesi edda Phaawulos fa'aa darbaniis isaan booddeedhaan kiristiyaanummaa warra fudhatan kiristiyaanota irratti ari'atama ulfaataatu geggeeffamaa ture. Tokkoof tokko gaaffii isaan gaafatamanii kiristiyaana ta'uu kee gani, Yesuus Kiristoos Waaqa jettu kana gani dhiisi kan jedhu ture. Mata duree kanaanidha dirree waraanaatti kan isaan ba'an yookiis immoo leenca isaan nyaatuuf isaan fuula kan isaan dhaabbachaa turan. Ibidda isaan gubuuf isaan fuula kan isaan dhaabbachaa turan. Isaanis ijoolleen isaanis abboonni isaanis haadhonni isaanis kanaan kan isaan lallalamaa turan. Gooftaa kee kana Waaqa kee kana Yesuus kana gantamoo hin duuta jedhamanii gaaffii filannoo lama duwwaa qabu gaafatamaa turan. Yookiin nan du'a yookiin immoo nan gana kan jedhu jechuudha. Nu fuuldura warri turan abboonni amantii gooftaa Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti isaaniif du'e, isa jireenya isaaniif laate, utuun ganiniin, utuun dhiisiniin, utuun arrabsiniin jireenya isaanii du'atti, billaatti, leenca beela'eetti, abidda boba'aatti dabarsanii laatanii, fannifamuutti dabarsanii laataniitu dhugichaa dabarsanii nu biraan ga'an. Amanannaa isaanii isa gatii guddaa qabu yeroo baay'ee rakkatanitti illee hin ganne in eeggatan amantii isaanii ijoollee Waaqayyo sun. Nunis har'a gooftaa duukaa deemaa kan jirru bara kana keessatti Waaqayyo hojii isaatiif mana isaa keessatti nu barbaadee kan jiru ijoollee Waaqayyo amanannaa keenya isa gatii guddaa qabu rakkinni yoo jiraate, ari'atamni yoo jiraate, dhiibbaan yoo jiraate, wanti nama gaddisiisuudhaaf gadhiifamu yoo jiraate illee jabeessinee akka nu eeggannu nurraa barbaada Waaqayyo. Haala mijaa'aadhaan amanannaa keenya akka hin jijjiirre akkasumas immoo rakkinaan akka nu hin jijjiirre kana lamaaniin kan namoonni amanannaa isaanii gatan yookiin haala baay'ee mijaa'aadhaaf haala baay'ee namatti tolu keessa galanii ittiin machaanii maallaa godhaa kiristiyaana ta'uun, maallaa godhaa pheenxee ta'uun, maallaa godhaa gooftaa duukaa deemuun jedhanii gooftaatti duddagatu. Yookiin immoo rakkina hadhaaf jibbisiisaa ulfaataa keessa galanii sana keessaa ba'uudhaaf jedhanii gooftaa ganu. Maallaa godhasichi anoo du'eera jedhanii gooftaa ganu. Isa kanaaf namichi fakkeenya keessatti dubbate suni maal jedhe yaa Waaqayyo akkan garmalee sooromee eenyudha maaliidha inni Waaqayyo akkan hin jennetti garmalee nan sooromsiin dhabeemmoo akkan hin hannettis deegaa nan godhin qixatti na jiraachisi kan naaf barbaachisu naaf godhi jedhee kan inni Waaqayyoon kadhatuuf kanaafidha. Namoonni kanatti kana extreemii kana lamaaniin kan isaan gooftaa ganan the both extreme baay'ee jireenya mijaa'aadhaaf soorummaadhaan machaa'ee fi baay'ee jireenya gadadoo hijimmaadhaan machaa'e kana lamaaniin iyyuu akka gooftaa hin ganneef jechuudha. Akka amantii isaanii hin ganneef jechuudha. Kanaaf amanannaan keenya gatii guddaa nuuf qaba. Biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu eebba nuuf qaba. Biyya waaqaraa irratti immoo gonfoo nuuf qaba. Amanannaa keenya isa si duukaan deema biyya lafaa ganee addunyaa ganee waan hundumaa dhiiseen si duukaa deema jennee jireenya keenya salaanneef Waaqayyoo keenya irratti jabaannee dhaabbachuun nuuf ta'a. Yeroo hundumaa ejjennoo hin jijjiiramne, ejjennoo barsiisi kamiyyuu dhufee iddoodhaa isa hin bunne, haasaan kamiyyuu dhufee iddoodhaa isa hin bunne, ari'atamni kamiyyuu dhufee iddoodhaa isa hin bunne, haalli mijaa'uun iddoodhaa kan isa hin bunne, ejjennoo jabaatee waa'ee amanannaa keenyaaf qabaachuutu nurra jiraata.
amanannaa keenya waan lafa kanarratti baddu waan namni kamiyyuu wal qixxee argachuu danda'u inni gooftaa qabus inni gooftaa hin qabnes argachuu danda'uuf jennee amanannaa keenya akka hin ganne dubbii Waaqayyoo jabeessee nu barsiisa. Waan baay'eedha. Barumsa kanaaf jecha qabxiiwwan kana 12 ilaalle malee amanannaan kana duwwaadha jechuu miti. Abdii addunyaa kanarra jiraannuufis addunyaa kana booddees bara baraan gooftaa wajjin jiraannuuf amanannaa Waaqayyoo keessa jira. Furmaatu hundumtuu, falli hundumtuu, qorichi hundumtuu. Kanaaf amanannaa keenya isa gatii guddaa qabu eeggachuun nuuf ta'a. Isarratti of gannee isa ilaalaa isa abdachaa Waaqayyoo keenya duuka akka deemnuu fi ayyaanni Waaqayyoodhaa nuuf haa baay'atu. Dubbii isaa isa dhageenya keessa keenya Waaqayyo nuuf haa kaa'u. Waaqayyoon walii wajjiniin galateeffanneetu kutaa keenya isa salgaffaa xumurra yoo Waaqayyo jedhee yeroo biraa immoo kutaa 10ffaa itti fufna jechuudha. Bara hamma bara baraatti jabaa kan taate Waaqayyo keenya sagalee keessa qulqulluu isa jiraataadhaan nu jajjabeessitee nu gorsitee amanannaa keenya haala kamiin iyyuutu hin jijjiiriniin sirratti of gannee akka jiraannuu fi waan nutti dubbatteef waan nu barsiifatteef maqaan kee maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara baraan ulfinaan hajajamu. Fakkaattii kan hin qabne, gita kan hin qabne, filannoon kan hin jirre siin alaa yeroo hundumaa warra si amanataniif warra si abdataniif gaarii inni taate. Iji keenya garaan keenya eenyuuf hatamee eenyuuf ergifamee akka hin deemneef si duwwaa si Waaqa keenya duwwaa irratti of gannee akka jiraannuu fi dubbii keessa dinqisiisaadhaan ofii keetti waan nu jajjabeessaa jirtuuf bara hamma bara baraatti ulfaadha. Akka nu si amanannee sirratti of gatuudhaan wantoota jireenya keenya barbaadan hundumaa jalaa miliqnee kattaa godhannee si keessa jiraannuuf na amanadhaa waan nuun jetteef. Akka nuyi waan nama raasu, waan nama dhiphisu, waan mogole nama buusu hundumaa jalaa of gallee si amanachuudhaan jabaannee akka tarkaanfannuuf sagalee keetii waan nutti dubbatteef. Caalaadhumattuu jireenya amantii keenya, jireenya hafuura keenya ituun hin gatin waan kamiin iyyuutu hin jijjiiriniin sirratti of gannee akka jiraannuuf waan nu jajjabeesteef galanni siif haa ta'u. Iyyee akka dubbii kee kanaatti, akka ergaa kee kanaatti, akkuma ati jettu kanatti siif si duwwaa ilaallee si duwwaa irratti of gannee siif si duwwaa irratti jireenya keenya laannee deemuu akka dandeenyuu fi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin harka keenya qabi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin harka keenya qabi nu jabeessi. Amanannaa sirratti qabnu waan kamittiyyuu akka hin fakkeessine jijjiiruu miti akka hin fakkeessineef ayyaana kee nuu baay'isi. Raabor nu dammaqsi. Hafuura dammaqaa nuuf kenni. Jabaannee amma dhumaatti deemnee gonfoo bira ga'uu akka dandeenyuuf nu gargaara. Hojii keessa gaarii nu gidduutti hojjette hundumaaf ammas hojjechaa jirtuunis ulfaadhu. Dhaloota dubbii kee kana dhaga'ee dubbii kee kanaan jiraachuudhaaf sitti of kenne harka qabi. Haala hundumaa keessatti ijoollee kee wajjiniin ta'i. Dhuma keenya bareechi. Sitti of laanne amajaajitti nuun laatin. Maqaa isa du'a mo'ee kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyoo bara keessanaa eebbisuu eebbifamaa isa barattan dubbii Waaqayyoo dhaloota kan biroodhaanis ga'a.